السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلتوتا في جلتوتا خردفتوتا أبسطا أحمد الدين أكم جرتوك نجيا كيسني أنيس نجيا الحمد لله. إيجا خردفتوتا كي يجدو كنا بسنر بديتين تر سبب نيس ومن كي يبيا كيسا شرديناتي كأفي لفسان الرا بكتني ركو الدردار رجل يرو ومن كي حالا لبو في كبير إساني اتدابني ركتشا جلن كانتي تبقى قوائي موبايل تكنولوجي كنا سيمرسيسون تكون التوفاتي أمتا كينا كم بيكيسا ركتشا جلنيف يو سغالي تاني إرغاري دا إما أمتا كيناس يو دبني إرغاري دا وانجو في جدتي سنرا أدكوتي توري كنو الراس بفهاريا ولدتي ديبني تجر أرانتنا بروسا هارو هدو إسن كمرشيسو هدو إسن تطور تكون كابدي إسن فيها هردفتوني أمانتا مسلمة بقى ربي جاء أرارما في جاء كبجما كنا إسنجر جاء الدين لمرانو ملكي بقدو اتقوم فنو نفحاتا إسنجرشا بروسا كيني كانويا أرانتناتي إسنجبرس إيجا هردفتوتن كي جدو كان واي موبايلا كيسان كاردي موبايلا كيسان كيسا قبدن حالا ور أورميا جروف كراسل بادان اتي ارغتنيف بيكسيسا توكو فولا فيسبوك كياتين اسنيف متأسيتين جرو بيكسيسنينيس كان أكنا جدو توري بيوتا ديو كيسات حالا ماتي كيسانيف كاردي هرّيغا رسيدا بيوتا على إرّا أورمياتي اتقوتانيف فيديو دان اسنيفين ديسا جديتين توري إنيس كنو كان توري نموني هدون وان كان رتي يادا كانتني توري نمني كن مال جدا واللو باتي ري جران كن أكان مدبري نوف إبسامي namni maqaan Fayyisaa Naasir jedhu maal jedha warri ergaan kun erga jalqabee tureera jettan dhaabbadha achumatti kan Suudii yoo jalqabe waanuma biyya hundaa jalqabee isinitti fakkaatinna laata yoo akkasitti yaaddu dogongortaniittu kanaaf kan biyyoota eeggachaa jirra nuu jabaadhu si eeggannaa dhiiroo. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan waan kana namoonni hedduun itti gammadanii jiran namoonni hedduun jaalatanii jiran akkaan waan kana isinitti argisiisu akkaan waan kana isin barsiisu namoonni hedduun karaa keessaatiin komentii irratti namoonni qaamaanis na argan waan kana irratti hedduu na gaafachaa jiran wanni kun waan hedduu nama gammachiisu waan hedduu namatti tolu maaliif akkuma beekamu yeroo ammaan tana biyya keessa interneetni hedduu rakkisaadha keessattuu warri biyyaa kaardii guuttachuun hedduu isaan rakkisa maaliif mootummaan biyya sanii interneta gama hundaan waan ugguranii jiraniif interneta akka keenyaatti interneta firii waan arganneef hedduu ulfaata kanaaf wantoonni akkanaa kun isaanitti hedduu toluu danda'a kanaaf warroonni biyya alaa kana keessa jirtan biyyoota Arabaa Awurooppaa akkasumas Ameerikaa biyyoota alaa kana isteeta garagaraa warroonni jiraatan akka waan kana maatii keessan hiriyoota keessan akkasumas namoota jaalattan waan kanaan akka gargaartan asumaan dhaamsa isiniif dabarsa wantu kuni asirratti isiniif barreesseen ture hubachiisa rasiida yookaan balaansii erguun kuni biyyoota alaa hunda keessatti ni hojjeta biyyoota alaa hunda keessatti rasiida balaansii keessan gara Oromiyaatti erguun ni danda'ama isin jedheen ture akkaataa itti dandahamuu fi haala isaa amma kan isin barsiisu ta'a. Egaa hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin turaan afeerraan kiyya obsaa Teknoo.
Egaa walitti deebinee jirra. Hiriyoottan kiyya osoo gara barumsaatti isin hin dabarsiniin duratti warroonni hanga irraa YouTube channel kiyya subscribe hin godhin akka YouTube channel kiyya dhuftanii subscribe gootan. Maaliif yeroo ammaan tana barumsa hedduu karaa toora YouTube channel kiyya isa obsaa teknoo jedhu kanaaniin isiniif dabarsaa jechuudha. Maaliif Facebook irratti barumsa tokko yoon kan dabarsu ta'e isin jala dabra. Maaliif akkuma beekamu gara waggaa lamaatiif hanga irraa barumsa adda addaa isiniif dabarsaan ture. Barumsa waa'ee applicationoota teknoolojii waa'ee software service kana ergaan isiniif dabarsu eegalee amma waggaa lammaffaatti seenuu kiyya. Garuu barumsaan kana dura isiniif dabarsu wantoota adda addaa waan hin dabarsuuf gama jalaa keessa isin jalaa seenee jira. Warroonni dhuftanii waan akkasii kana dura barsiiftee turtee akkamitti argachuu dandeenya warroonni jettan kan barbaadanii dhabdan hedduutu jira. Kanaaf wantoota akkasii kana akka karaa salphaadhaan dhuftanii argattan YouTube channel kiyya kana yoo subscribe gootan gara YouTube'iitiin yoon dabarsee haaruma salphaatiin dhuftanii argachuu dandeessanii jechuudha. YouTube kana obsaa teknoo kan jedhu kana subscribe godhaa. Asirratti barumsa adda addaa isiniif hin dabarsaa karaa salphaadhaan dhuftanii asirraa argachuu dandeessan. YouTube kana subscribe godhuudhaaf YouTube keessan irratti dhootanii asirra search bakka jedhu kanarra dhuftanii maal barreessitu obsaa teknoo jettanii barreessitan. San booda search gootan. Erga akkas gootaniin booda haala kanatti isinii baha obsaa teknoo jedhee isinii baha loogoo isaa waliin. Haala kanatti isinii baha subscribe bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. Viidiyoolee garagaraa kanneen ani asirratti upload godhu yookiin asirratti maxxansu guyyaa guyyaan akka isiniif dhufu yoo barbaadan bakka akka mallattoo jarsaa kana yeroo tokkoof cuqaastan. You will receive all notifications jedha. Waan inni asirratti dabarsu hunda notification isaa isiniif dhufaa jechuudha. Akkasumas na jajjabeessuudhaaf gara barumsa adda addaatti isiniif dabarsuuf akkaan jajjabaadhee itti fufuuf viidiyooleen ani isiniif dabarsu kan YouTube kanarra jiru viidiyoolee adda addaa kana duratti waa hedduu irratti isiniif dabarsaan ture. Maal gootan viidiyoo haala kanatti yeroo isin bane akka viidiyoo YouTube irratti dhuftanii daawwattaniin bakka like jedhu kana cuqaasuu qabdan. Maaliif yoo namoonni baay'een like kan godhu ta'e namoota hedduu bira gahuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana gara nama hedduutu like godhee ture. Viidiyoon namoota hedduu bira qaqqabee jira. Gara nama 13,000tu daawwate jechuudha viidiyoo kana. Kanaafuu like gochuu hin dagatina. Amma kallattiidhaan gara barumsa guyyaa irraattiin isiniif dabarsa. Turtiin keessan hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin haa turu isin jedha. Egaa kallattiidhaaniin gara barumsaa guyyaa irraatti isinii dabarsa. Barumsi guyyaa irraan tanaa akkumaan roofuu fuula Facebook kiyyaa irratti beeksisa waliin isin agarsiise isinitti mul'ise. Barumsi guyyaa irraan tanaa haala balaansii yookiin rasiidii mobaayilii keessan keessaa qabdan warra Oromiyaa jiraniif itti ergitan jechuudha. Karaa salphaa isinitti agarsiisa hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa akkuma beekamu foon bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. San booda asirratti xuuxanii maal barreessitu star najmaa 1 3 4 murabbaa kana irratti dhootan. Achi booda ni bilbiltuu jechuudha. Akka irratti dhootu. San booda haala kanaan tartiibaan isinii fidaa jechuudha. Sirriitti isinitti mul'ata jedheen yaada. Tokkoffaan musaa'at isa tokkoffaa kana ni dhiiftanii qaa'imata dawla kanallee ni dhiiftan. Isa sadaffaa kanarratti gabbuutan tahwiila dawli afaan Ingiliffaatiin yookaan search gootan ta'e maal jee isinii dhufa bakki kun international jedhee isinii dhufa bakka kanarratti jechuudha. Maal barreessitan asirratti lakkoofsuma 3 barreessitanii jechuudha. 3 barreessitanii maal gootu send kan jedhu kanarratti 3 erga barreessitan send cuqaastan. Kana booda haala kanatti isinii dhufa. Biyyoota adda addaatu dhufa. Pakistaan, Afgaanistaan, Bangladesh, Masr, Hindi
Kana hundan gootan maal gootan isin sagal sagal xuuxanii jechuudha. Sagal sagal gootanii maal gootan ammallee seendi kan jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Ammallee haala kanatti isinii dhufu gara biyyoota 11 hanga biyyoota 20 gahuutti sagal sagal kana xuuxanii okkee gootanii jechuudha. Sagal sagal seendi. Ammallee haaluma kanatti isinii dhufa yeroo tokko sagal sagal gootanii seendi gootanii jechuudha. Sambooda kunoo isiniif dhufaa jechuudha. 21 irratti maal jaa Itoophiyaa jaa. Warroonni Kuwait keessa jirtan Kuwait, warroonni Umaan keessa jirtan Umaan, warroonni Qatar keessa jirtan Qatar, warroonni biyyoota adda addaa keessa jirtan haaluma inni isinii fiduun biyyoota san barreessitanii jechuudha. Amma ani kan biyya Itoophiyaa isinitti agarsiisu Itoophiyaa kan jedhu kanarratti lakkoofsa 21 barreessitanii jechuudha. Seendi kan jedhu kanarratti cuqaastan. Achi booda haala kanatti isinii fidaa jechuudha. Yoo 50 kun maal agarsiisa? Birrii 50 Itoophiyaan birri jedhu. Yoo tokkoffaa kana gootan birrii 50 nama saniif yoo guutuu barbaadan tokkoffaa irratti dhootan. Yoo gara birrii 100 Itoophiyaan birri kan jedhu kanarratti 100 guutuu feetan kanarratti yoo 500 guutuu barbaadan isa sadaffaa kana tuutanii jechuudha. Amma ani mee isa tokkoffaa kana isa birrii 50 kana nama achi jiru faa guutuu lakkoofsa tokko isa tokkoffaa kanarratti yoo barbaadan tokko tuutanii seendi gootanii jechuudha. Samboodaan haala kana maal jedha asirratti idkhal raqamal mustalim lakkoofsa nama qarshiin kun qaqqabu yookiin rasiidiin kun ergamuuf asirratti barreessii jedha. Lakkoofsa duraa waan barreeffadhee jiruuf peesti asirratti godha. Lakkoofsi kunoo isa kana sambooda seendi kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. Lakkoofsa nama ergitaniif erga guutan booda seendi gootan. Maal jedha? Connection problem or invalid MMIT code. Okkee jettaniiti irra deebitanii ergitanii jechuudha. Akkuma roofisiniin jedhetti murabbaa gootan 2 3 4 najmaa dhiifama najmaa 1 3 4 murabbaa isa kanarratti dhootan yoo konnekshiniin keessa rakkoo qabaate hin ergamu jechuudha. Sambooda maal gootan sadaffaa irratti dhootan. Sambooda maal gootan sagal sagal gootanii jechuudha hanga Itoophiyaan isinii bahu. Ammallee sagal sagal yeroo tokkoof. Sambooda 21ffaa Itoophiyaa isa jedhu kanarratti isa 21ffaa Itoophiyaa isa jedhu kanarratti maal gootan lakkoofsa 21 barreessitanii seendi gootanii jechuudha. Sambooda lakkoofsa tokkoffaa kanarratti dhooytanii jechuudha. Sambooda maal gootan idkhal raqamal mustalim isa jedhu kanarratti dhooytan. Lakkoofsa nama sanii itti guutanii jechuudha. Kana boodaan kunooti maal jedha satiqoom bi'irsaal 15 bir raqama lakkoofsa kanatti rasiida hangana erguuf deemtaa qarshii 11 biyya Saudi Arabiyaa sirraa murraa jechaa jira. Satiqoom bi'irsaal lirraqam seeqsan 11 min rasiidak baalaansii kee yookiin rasiida keetirraa riyaala 11tu muramaa kanaaf 9 tuqii jedha. Eeyyee haa kutatu 9 gootanii san booda seendi kan jedhu kanarratti dhooytan. Achi booda maal jaa hal tawajjad ijraa tahwiil waan ergitu qabdaa sin jedha tokko irratti dhooyteeti na'am kan jedhu kana lakkoofsa tokko tuqteeti lakkoofsa tokko tuqxanii na'am isa jedhu kana achi booda seendi gootan. Jaarii tanfiiz amaliyya ergaa jiraa eeggadhaa sin jedha. Achi booda maal gootan kan duwwaa kana barreessitanii seendi gootan ammallee. Kunuuti qarshiin irraa muratee jira. Kun akkuma argitan qarshiin irraa muratee jira.
sirriitti isin argisiisu meesajii banee kun waan nan jedhaa jiru argitu zuumiin isin godhaa daqiiqaa tokkoof kun akkuma argaa jirtanii تم التنفيذ عملية إرجميتي جراج رسيني كي يلي نرى كتمه ماليني إرجمي في جراج شو مسجي كيس جالس نارجي سيزو كنا كم أرجع جرتني إذا تكفى كنا كنا ثم التنفيذ عملية رافو جود كنين جوتي ترى إرجي في جراج شو حالا كنا نسنيس جوتو دنديسن warroonni biyya garagaraa biyyoota Arabaa Kuwait Imaaraat Qatar akkasumas Bahreen warroonni Awurooppaa Ameerikaa biyya garagaraa biyya alaa kana keessa jirtan waan kana warroota Oromiyaa jiruuf erguudhaaf akkam gootu isinitti fakkaate biyya isin jirtan haaluma kanatti biyyoonni garagaraa koodii garagaraa qabaachuu danda'a kan biyya kana haalli itti ergamu akkuma roof isinitti argisiise kana istaarii xuuleeti tokko sadii afur murabba haala kanaan guutamaa jechuudha garuu kan biyya keessanii teelee yookiin shariyaa isin fayyadamtan siima isin fayyadamtan siim kaardii biyya isin jirtan kan fayyadamtan siim kaardii sanitti gara shirkaatti bilbiltanii jechuudha amma nuti biyya nuti jiraannu kana Saudi Arabiyaa shirkatti kan ittiin bilbiluun sagal duwwaa duwwaatti shirkatti bilbilaa jechuudha shirkatti bilbiltaniiti haala kamiin erginaa jettanii yoo gaafatan karaa salphaa isiniif ergamaa jechuun meesejiin haala saniin erguu dandeessanii garuu biyyoota Arabaa fi biyyoonni an jiru kun tokkuma natti fakkaata karaan isaanii tokkuma egaa hordoftoottan kiyya barumsi guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kun kana fakkaata akka hedduu itti gammaddanii fi akka irraa fayyadamtan abdiin qaba egaa hordoftoottan kiyya akkumaan isiniin jedhe barumsa adda addaa akkaan isiniif dabarsuuf YouTube channel kiyya subscribe godhuu hin dagatina viidiyoolee garagaraa isiniif dabarsuuf like godhuu hin dagatina maaliif yoo isin like gootan namoonni hedduun dhufee daawwachuu danda'a kanuma viidiyoo YouTube irratti daawwadhaa YouTube subscribe godhaa kanuma barumsi irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe barumsa biroo waliin hanga walitti deemnu nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi